Olmaa sharafa guyyaa har'aatiin wal qabatee ijoollee karaa bilaak maarkeetii yookaan gabaa gurraacha ni ergachuu hin dandeenye keessattuu karaa keessaatiin nama 5 oltu gaaffii na gaafate ana har'a. Ijoolleen mana madaamii keessa kontiraata jirtanii madaamiin keessaan karaa bilaak maarkeetii yookaan immoo hawwaalaatiin birrii akkasiin arganne kan isin daangessite ofii keessite birrii keessan baankii irratti galchaa akka jirtuu fi isin immoo akka gadditanii fi akka mufattan akka aartan akkasumallee baankii irratti immoo birrii yeroo ergamu meeqa ta'a guyyaatti meeqa dabalee akkam ta'ee jettanii warri baruu fi adda baafachuu barbaadanii dhugaa qabdu. Dhugaan keessanis immoo ilmoo qaba maaliif nan beeka waan ta'eef akkamitti akka dhamaatanii fiddanii isiniyyuu ni beektu. Haa ta'u malee duutis jireenyis biyya wajjin jedhanii carraa biyyatti jiru kana argachuu kan hin dandeenye madaamiin keessaan carraa karaa bilaak maarkeetii yookaan immoo gabaa gurraachaa kana ergachuu hin dandeessanii hawwaalaa waan jedhamu as keessatti ergamuu hojjechuu hin danda'u. kallattiidhaan birrii keessan baankii irratti isinii galchaatti ofiillee geessitee kan isinii galchaa jirtu. Birriin guyyaa guyyaan meeqaan akka oolu baankii irratti meeqa akka ta'e warri baruu fi beekuu barbaadan har'iyyuu xiqqaatee nama 5 oltu na gaafate jechuudha. Sabana kana birriin haalaan baay'ee dabaleetu jira karaa bilaak maarkeetii yookaan gabaa gurraachas ta'e akkasumallee baankii kallattii irraanis immoo birriin baay'ee dabalee jira jechuudha. Haa ta'u malee birriin haa dabaluyyuu malee qaala'insa biyya keenyaa wajjiniitiin kokkeetti wal qabaniitu jiru. Dhumarratti adeemsa keessa tokko mo'achuun isaan oolu. Qaala'insa kanatu haala kanaan itti fufee mo'ata ta'ee birrii kanatu haala kanaan dabaluu sharafa kanatu haala kanaan dabalee mo'ata ta'e wanti ta'u hin beeknu. Maraafuu addunyaa kana yookaan addunyaa kana irratti lubbuun dheeresse waan jiru nu agarsiisu. Fayyaan fayyarra caalaa namni fayyaan hinuma jiraata jennee abdii horachaatuma. Egaa ijoollee warra madaamiin keenya bilaak maarkeetii yookaan hawwaalaa kanaan ergachuu hin dandeessanidhanii nu dhorkanii guyyaa guyyaan baankii irratti birriin meeqaan ola jettanii warri gaafattanidhaa fi kan biyyoota muraasaatiin isinii qabadheesii dhufe jechuudha. Yerootti aanu immoo karaa bilaak maarkeetiis akkasuma baankii kallattii irraanis guyyaa guyyaan meeqaan akka oole isinii qabadhee dhufuufin bakka jirtanitti nagaan isiniif haa ta'u. Faamilii kee beekumsaalii akkam jirtu nagaa keessanii ani jira galata waaqayyoo isinis bakka jiraattan baga nagaa taatanii jecha har'a kan nagaa akkuma argaa jirtanii oolmaa sharafa guyyaa har'aatiin wal qabatee ijoollee warra mana madaamii keessa jiraatanii baankii irratti birriin meeqa akka ta'e meeqaan akka oolee baruu fi barbaadan akkasumallee gaaffii gaafachaa jirtan guutummaatti immoo callistanii birrii ergaa hartu malee birriin meeqa akka ta'e sharafni maal akka ta'e bilaak maarkeetiin maal akka ta'e isimmoo kan hin beekne jirtu waan ta'eef viidiyoon kun baay'ee isin fayyada. Walii keessaniif sheer godhaa akkasumallee warri mana kanaaf haaraa taatan sabiskiraabii gochuudhaan miseensa mana kanaatii ta'a. Mallattoo beelirra gadi tuquudhaan gurraacheffadha. Maaliif viidiyoon as mana kanarratti gadhiifamu yookaan chaanala kanarratti gadhiifamu yeroo yerootti akkasiin qaqqabuudhaaf notifikashiniin akkasiin qaqqabuudhaaf isin gargaara. Ijoolleen tokko immoo dhuftanii namni wallaalee baruu waanuma jiru as jirtu malee birrii biyyatti gaafa ergitan birriin meeqa akka ta'e hawwaalaan maal akka ta'e gabaa gurraachi maal akka ta'e baankii irratti birrii yoo biyya gale meeqa akka ta'e kan hin beeknellee barachuudha qabdu beekuudha qabdu. Maaliif isin fayyada waan ta'eef maaliif akka baatan maal akka hojjechaa jirtan firiin dadhabbiin keessan eessa akka ga'u meeqas akka ta'u akkamis akka ta'e beekuun keessan dirqama waan ta'eef bilis yeroo waan akkasii kana argitanii ijoolleen callisanii dhufanii asii hojjetu birrii mayoo argatan haga argatan sana biyya birriin sun meeqa akka ta'e maaltu akka ta'u hin beekne jiru waan ta'eef waan akkasiidha. Yoo walitti dhuftan ta'e waan beektan irraatii wal hubachiisaa isiniin jechuu barbaada qimamonni madaamii maaliif anillee akkasuma ta'ee darbee mudannoo sana keessa darbee waan ta'eef akkasuma immoo akkuma kosni jirtu waan ta'eef waan sin cinaatti argamu hiriyoonni keessa waan keessa jiran waan akkasii adda baafatanii kan hin beekne yoo isinitti dhufan ta'e karaan bakki jireenyi isinitti yoo fide ta'e wal hubachiisaa isiniin jechuuti barbaadeen. Akkasuma immoo ijoollee karaa gabaa gurraachaa birrii ergachuudhaaf sarri isaaniif eeyyamanii immoo lakkoofsa dallaalaallee dhabanii eenyutti akka ergatan akka makka ta'e bilaak maarkeetii yookaan gabaa gurraachi kun maal akka ta'e hawwaala maal akka ta'e kan hin beekne yoo jiraatan yoo waan akkasillee argitanii jechuudha biliis wal biran darbiina waan qabdan lakkoofsa dallaalaa qabaattan hiriyoota keessan irra nama namaan dallaalaa sirrii ta'e kan amanamaa ta'e kan ofii keessan irratti ergattanii beektan haala isaa fi karaa isaa akkamitti akka isaan lookeeshinii ergachuu danda'an akkamitti akka isaan dallaalaa isa wajjin wal qunnamanii birrii isaanii gara biyyaatti ergachuu danda'anidhaa fi haala mijeessaa fi isiniin jechuuti barbaadeen. Maaliif ijoollee baay'eetu
kaanii kan madaamii isaanii hawaalaa kana eeyyamuu fididanillee kan rakkatan jiru kaan immoo kan bilaak maarketiin kun maal akka ta'e hin beekne ergachuufis immoo barbaadanii hin arganne baay'eetu jira waan ta'eef biliis wanta akkasii irratti akka wal bira hin dabarre sinin jechuu barbaadeen rakkoo waan isheen naman gooneen jiru biyya namaa keessatti waa baay'eetu namaan qata yeroo ammaa kanatti garuu galanni sooshaal miidiyaan badiini sooshaal miidiyaan nama itti fayyadama isaa beekuu fi baay'ee keenya nu barsiisee baay'ee keenya qaroo keenya banee qaroo keenyas immoo ta'ee jira. Ana akka kootti kan mana barumsaa taa'ee baradheerra kanan sooshaal miidiyaa kanarra taa'ee baradhetu anaaf caala waan ta'eef sooshaal miidiyaan bakkeetti nama miidhu bakkeetti nama fayyadullee qaba isin bakka isin miidherraa namni biraan akka miidhamne sheerii godhaa barsiisaa nama sana barsiisaa dogoggora sanarraatii deebisa bakka isin fayyade immoo bakka faayidaa qabdu kamuu sheerii walii godhaa walitti maa wal gorsaa wal jajjabeessaa isiniin jechuutii barbaadeen egaa akkuma jalqabarra isiniin jedhe ijoollee warra karaa baankii kallattiidhaan birrii ergatan guyyaa guyyaatti meeqaan akka olii kan guyyaa har'aa Olmaa sharafa guyyaa har'aa 2025 yookaan Agoostii 3 2025 jechuudha. Ji'a 8ffaa guyyaa 3ffaarra jirra. Senigalee ji'a 8 guyyaa 3ffaa 2025 Olmaa guyyaa har'aa kan biyyoota 12tiin isinii fidee dhufe jechuudha. Yeroo itti aanu immoo kan karaa gabaa gurraachaas immoo karaa baankii kallattiis immoo akkasuma warra lakkoofsa dallaalaa barbaadan nama namaatiin biyya kana taa'ee ammanii ijoollee biyya Saawud Arabiyaa biyya garaagaraa jiran ijoolleerraan fuudhee kennuufii danda'a jechuudha. Akkasitti wal gargaaruu dandeenya waan ta'eef warri lakkoofsa dallaalaallee barbaadanii jiraatan biyya jirtan wajjiniitiin meeshii wal godhaa anallee koomentii jalatti naa barreessaa isiniin jechuu barbaadeen. Egaa Olmaa guyyaa har'aa keessaa kan biyyoota 12 isinii qabadhee dhufee isiniin jedheetii jira warra baankii kallattii irratti kanarraa kan karaa bilaak maarkeetii of keessaa qabu karaa baankii kallattii irratti qofaadha kan guyyaa har'aa ji'a 8 guyyaa 3 2025 doolaara Ameerikaa 137 tuqaa 90tiin olee jira jechuudha. Kanaadaa doolaarii 100 tuqaa 10tiin olee jira. Awustiraalii doolaar 89 tuqaa 34tiin olee jira. Saawudii riyaal 36 tuqaa 83 olee jira. Dubaay dirham 37 tuqaa 61 olee jira. Kuwait dinaar 452 tuqaa 57 olee jira. Bahaarin dinaar 366 tuqaa 47 olee jira. Qatar yookaan Doha Qatar 37 tuqaa 95 olee jira. Oomaan 359 tuqaa 32 olee jira jechuudha. Oomaanii 359 tuqaa 32tiin olee jira. Joordaan dinaar 494 tuqaa 85 olee jira. Jarman yuuroo 457 tuqaa 42 olee jira. Suudaan paawundii 4 tuqaa 35 olee jira jechuudha. Kana jechuun kan baankii kallattii irratti kan guyyaa har'aa kan Agoostii 3 2025 jechuudha. Kan itti aanu immoo isaa karaa gabaa gurraachaas ta'ee karaa baankii kallattii irratti akkasumallee ijoollee lakkoofsa dallaalaa barbaadaniif illee nama namaarra walii keenyaaf sheerii gochuu dandeenya kan jedhuutiin meeshaa gochuu dandeessu koomentii irratti akkasuma kana sabiskiraabii godhachuu dandeessu. Akkasuma immoo warra bilaak maarkeetiin gabaa gurraachis maal akka ta'e hin beekne awwaalaan maal akka ta'e hin beekne madaamii keessanillee akkamittiin akkasinitti dubbattanii amansiifachuu eeyyamsiifachuu dandeessa waan beeknurraati ishiniif sheeruu dandeenya waan ta'eef viidiyoo kana dhaggeeffattanii akka biran dabarre maaliif warri keessa darbitanis akkasuma taatanii keessa darbitan warri ganaatti dhuftanis jirtu waan ta'eef sheer gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Viidiyoon har'aaf qabadhee dhufee kana fakkaata. Viidiyoo biraatiin akka walitti deebinutti saganaa sabiskiraabii godhachuudhaan mallattoo beelirra kaawwadhaan notifikashiniin akka isin qaqqabutti akkasuma immoo hiriyoota keessaniif sheer godhaa yaada gaaffii qabdan koomentii jalatti barreessuudhaan viidiyoo biraatiin hagan deebi'utti bakka isa kanaa sheer laayikii akkasumallee sabiskiraabii gochuudhaan yaada qabdanii koomentii irratti barreessuudhaan wanta viidiyoo kana keessatti dubbadhe keessaa bakki isiniin gallee jiraate koomentii irra naaf kaa'uudhaan viidiyoo biraatiin akka deebi'ee dhufuutti bakka jirtanitti fayyaa nagaa ta'aa gaarii isin darbiin hamtuun isin argin isinin jecha baay'ee